Ligi England torbee 14ffaan liigichaa Liverpool dursummaa isaa daran cimsachuuf Newcastle United waliin taphata. Newcastle yeroo as dhiyoo dorgommii hundaan Liverpool injifatee hin beeku. Bara kanas ga'umsa wal fakkaataan itti fufuuf rakkatee sadarkaa 11ffaa irra taa'uun dursaa liigichaa simata. Dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk taphattoonni Liverpool kilaba kamiifuu qophiidhaan injifannoof taphatu jedhe. Arne Slot taphoota 20 Liverpool durse keessaa 18 injifachuun xiinsammuu taphattoota jajjabeessuu isaas Virgil van Dijk kaaseera. Bara kana Arsenal waliin qofa qixa bahuun Manchester City fi Chelsea Champions League Awurooppaatiin Real Madrid injifachuun ga'umsa gaarii irratti argamu. Ligi England torbee 14ffaan har'a Leicester City West Ham Ipswich Town Crystal Palace waliin taphachuun eegala. Leenjisaa isaa Steve Cooper ari'uun Ruud van Nistelrooy kan qacare Leicester Cityn gara injifannootti deebi'uuf West Ham waliin morkata. Leicester Cityn taphoota 5 dhiyoo taphateerraa qabxii 14 dhabuun tokko qofa argatee kilaba yaaddoo liigicha keessa gadi bu'uu keessa jirudha. Taphoota 13 irraayis qabxii 10 argatee sadarkaa 16ffaa irra jira. Torbee darbe Arsenal irraa goolii 5 keessummeessuun kan mo'ame West Ham United tapha lama walitti aansee akka mo'amneef taphata. Manchester United waliin gargar bahuu isaatti kan hin gammadin Ruud van Nistelrooy tapha jalqabaa Leicester City dursuun qabxiin galmeessisuun eegama. Van Nistelrooy taphoota 4 Manchester United durse dabalatee dorgommii hundaan taphoota 20 dhiyootiin hin mo'amne. Rikardii sana eegsifachuuf Leicester City gara injifannootti deebisuuf morkata. Taphni kun halkan sa'aatii 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun taphatama. Dursee sa'aatii 4 fi walakkaatti Ipswich Town Crystal Palace waliin taphata. What a response from Arsenal! And it's captain fantastic Martin Odegaard! Boru Arsenal filaa Emirateetti Manchester United simata. Tapha leenjistoota dargaggeeyyii Mikel Arteetaa fi Ruben Amorim waliin morkachiise kanaan walitti dhufeenyi isaanii jalqaba akkamiin goolabaman waan eeggamudha. Ruben Amorim hanga ammaatti taphoota Manchester United durseen hin mo'amne. Tokko qixa bahuun lama injifatee injifannoo isaa sadaffaaf Mikel Arteetaa waliin morkiin taasisan ni eeggama. Qabxii 9 Liverpool irraa fagaatee waancaaf morkataa kan jiru Arsenalis morkii waancaa keessa turuudhaaf taphicha injifachuuf gara dirree seena. Leenjisaan United Ruben Amorim tapha Arsenal waliin taphannuun gootummaa keenya agarsiisuu qabna jedhe. Kana gochuuf dursinee adeemsa taphichaa hubachuun haalota jiran fooyyessaa deemna jedheera. Kunis ta'ee liigichaan qormaata jalqabaatu isa mudataaf eeggama. Dursaan liigichaa Liverpool dursummaa isaa daran cimsachuuf Newcastle United waliin taphata. Newcastle yeroo as dhiyoo dorgommii hundaan Liverpool injifatee hin beeku. Bara kanas ga'umsa wal fakkaataan itti fufuuf rakkatee sadarkaa 11ffaa irra taa'uun dursaa liigichaa simata. Dursaan taphattoota Liverpool Virgil van Dijk taphattoonni Liverpool kilaba kamiifuu qophiidhaan injifannoof taphatu jedhe. Arne Slot taphoota 20 Liverpool durse keessaa 18 injifachuun xiinsammuu taphattoota jajjabeessuu isaas Virgil van Dijk kaaseera. Bara kana Arsenal waliin qofa qixa bahuun Manchester City fi Chelsea Champions League Awurooppaatiin Real Madrid injifachuun ga'umsa gaarii irratti argamu. Shaampiyooniin liigichaa Manchester Cityn taphoota 7 booda injifannoo jalqabaa galmeessuuf Itaaliitti Nottingham Forest simata. Cityn taphoota 3 as dhiyoo kilaba kana waliin taphateen hundaanuu injifateera. Garuu ga'umsa yeroo ammaa irratti argamuun ni qoramaaf eeggama. Pep Guardiolaan Kevin De Bruyne gara filannoo jalqabaatti yoo hin deebisne ammas rakkoo kilabichaa furuuf ni rakkatu jedha xiinxalli Sky Sport. Taphataan sarara ittisaa Manchester City Ruben Dias injifannootti deebi'uun Manchester City tapha boru Nottingham Forest waliin taphannuun jalqaba jedhe. Boruma Everton, Wolves, Southampton, Chelsea, Aston Villa, Brentford waliin taphatu. Chelsea taphoota 5 walitti aansuun liigichaan hin mo'amne. Lamaan darban ammoo injifachuun injifannoo sadaffaa walitti aansuun galmeessuuf morkata. Alvarez on to De Bruyne. De Bruyne in a shooting position. Great save.